La 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 la. Ani boran jalate wanjira dunda be. Positia, onetia, aga kesan lehne fi luputia. Ani boran jalate wanjira dunda be. Positia, onetia, aga kesan lehne fi luputia. Ani boran jalate wanjira dunda be. Positia, onetia, aga kesan lehne fi luputia. Aga kesan lehne fi luputia. Idi ko jolera bata gamme fi daballe jarrut mata. Magaalli bulukun akinni magaala ta'e araagagammadha. Bara 1950 mani biyya dhaabbata baqiyyi faa keessdiir faa idiriis faa jedhanii warri kun as wooguu gurgurata. Diruma fudhan boorani godaana gaafas baalabbaati qoroo handaraase baaddiyaan nan bulchaa katamaan uyyii hin qabdu. Ado lubbuun kurkurtuudhaatu godaana jedhan ado mandiri irra bubuqqisa eele balleessanii jedhanu bari 1967 dhufee Hayilsillaasee qabanii yennaan qabalee gabaree maabarii jedhanii irree argan. Karaayyuu qabalee gabaree maabarii jedhanii amma beekamte duguluku. Oomisha shaarshaaraa malee gabayaan dhibiin hin jirtu aanaan meegaa. Akkas. Haqsullee keessa baqanne bara 1969 haq 70 lafti on taate haa meegaa baqatee haa yaaballoo baqatee shiftaa sarbura bitaa lama gargar kutte bara 71 deebisanii qubsiisan. Qubsiisan nam duuba katamaan duubanni sharshaaratan kun guddachuun amma magaala barii siin taate gabayaa meegaa guurra sanuu laftan gabayaayyuu wanni guldhaabe loon meegaa yaan asii bitamanii gabayaan oowwite. Gowwee dadhabee warri meegaa eegee gibir guuran. Magaalli namoonni magaalota hundeeffama yeroo gabaabaa qaban abboonni keenyas umurii gabaabaa qabanii barkum lamaa magaala qaamseerummaa magaalaa barkum lamaa qaamseerummaa argate barkum lamaaf 13-14 gara man qopheessatti wal guddatte yeroo ammaa man qopheessa darka man qopheessaa irraa qabdee magaala jirtu giddugala godina Booranaati jechuudha. Magaalaa karaan bal'aan karaan guddaan Finfinnee aga Mumbaasaa deemu magaala keessa qaxxaamuruu fi giddugala godina Booranaa magaala taate akkasuma karaan aanaalee ollaa 5 wal qunnamsiisu kallattii 5 seensisuu fi giddugala magaalota horsiisee bulaa magaaltaan keessaa tokko. Onneetiya akka keessaan dalenne fi lubbuutiya ani booran jaaladhee waan jijjiiradhuun dhabee. Duri lafa hormaataan beekamte amma lafa karaan dilloo goorra karaan liibanii dirree borborii asitti ejju lafa guddoo taati lafa guddoo akka lafa guddoo guddisan. Hundeeffamis yeroo gabaabaa ta'ullee sochiin bu'uuraalee misoomaa yeroo ammaan tana magaalli kun jalqabe guddinni saffisaan magaala deemuu jirtu. Magaala gabayaa guddoo horsiisee bulaan qabu giddu galisii keessatti argamtuu fi guyyaa gabayaa magaala horsiisee bulaa giddu gala horsiisee bulaa taatee fi gabayaan horsiisee bulaa bal'aan torbeetti gaggeeffamu keessatti argamu. Akkasumas bu'uuraalee misoomaa kaakki bishaanii kaakki ibsee neetworkiiwwan garagaraas magaala qabdu akkasuma iddoowwan seenaa qabeessi kaakki eelwaaq eelawwan aadaa garagaraa hawaasii waggaa dheeraaf humni isaatiin qotee baasa akkasumas iddoo seenaa qabeessi hawaasii itti waaqeffatu dhibaayyuu kan qabduu fi jireenyaaf mijaatu magaala taate investimentiidhaaf magaala mijaatu ta'a. Eelwaaqillee asiin bahani. Eelwaaqi laganuu irraa balleessu malee fulaas laboonni dhibaayyuutu bahaan hin jiru. Eelwaaqa jechuun albaatii gadaa haroo bishaan eelsuun nan fayyisanii qorsaanii saalii shidee islaamillee guurrate beeta eelwaaqa jechuun eelwaaqa jechuun safartanatti eelwaaqa malee eelwaaqa jedhama. Giddugala horsiisee bulaa keessatti argamu carraa addaa immoo yeroo ammaa mootummaan kenneef giddugala horsiisee bulaa ta'uu isiitiin giddugala gabayaa horsiisee bulaa bal'aa qabaachuu isiitiin dhaabbatii Diraayib jedhamu biiroo jallisii Oromiyaa waliin iddoo tursiis beeladaa iddoo tursiisan baajet guddatu nu qabatee jaalu jiruu fi daldalaaf magaala fuulduraallee mijaatu ta'uu isiiti. Magaalli bulluqa magaala investimentiif baay'ee mijaati. Laf bal'aa qabna. Laf teessumtiisii diriiraa
investmentii mijooftuu qabna akkasumas investmentiiwwan gargaraa akka maaddiyaa hoteeliiwwan adda addaa ijaarsi isaanis jalqabee hojii tajaajila jalqabanis jira tajaajila kennuudhaaf fudhatanii deemuu jiran jira ammas magaalee tajaajila investmentiitiif bana ta'e ka qaam dhufee misoomsuu danda'a kamiifiyyuu haal mijeessuu dandeenya waan taateef haal mijaa'aa jira. Isin duri lafa horsiisee bulaati amma bisaanti jira. Duri amdu bulukfaa goorilfaa wanni beekanii bisaan xixiqqoo loon itti horanitti gabbatan. Wani laftaan barabbaan eegettaan fooqi irra ijaarratee hojii itti banatee namni tamaaree akka waan namni tamaaru hojjetan. Gardu duuba silaaftuu nuu deebit kaan hin jirtu. Kanaafuu koottaa abbootiin qabeenyaa keenya horsiisee bulaan keenya bal'aan jirtan magaala keenya waliin misoomsinu koottaa dubluq misoomsinaa jira. Sororo arda kufa waso arda nagaya Boyale fia baliso jitu marte gabaya Ibsitu kam libani taha kurji gobana Kanda esarana fuyu nagelle borana Sororo arda kufa waso arda nagaya Boyale fia baliso jitu marte gabaya Ibsitu kam libani taha kurji gobana Kanda esarana fuyu nagelle borana Ibsitu kam libani taha kurji gobana Kanda esarana fuyu nagelle borana Ani boran jalate wanjijira tundabe Kositiya onetiya Aka kesa nadale gane fi lubutiya Ani boran